बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota kan fagoo fi dhiyoo, kan xiqqaa fi guddaa, kan dhiiraa dhalaa hundi keessanuu bakka isin jirtanitti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Eegaan maqaa rabbiitiin eegalee rabbii ol ta'e faarsee nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nagayaaf rahmatan rabbuuse booda karaa haasawa kiyyaatiin ichi deebi'e. Haasoo inni kiyya kaarraan tanaa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jedha. Rabbiin guddate, Rabbiin guddate. Viidiyoo tana namni YouTube gurguddaa qabdan sheer godhaa. Namoota hunda biraa haa geessu. Guddinummaa Rabbii, osuma duraanuu Rabbiin guddaadha. Dandeettii Rabbii namni haa gallalaalu. Obboleeyyan keenya kabajamoo, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa mootii aalama kana hunda uume, mootii aalama sadeen uumetti ni beektan moo hin beektan? Sheebbayaan aalamni sadeen kun kamii fi kamii kajeena gaafatu osoo hin dhabamu. Silaayis irra guddaan keenya numa beeka, kan beeknee fi inni ni magaa. Obboleessa kiyya, obboleeyyitti ija kabajamtu, aalamni sadeen duniyaa tanarra jiraatu ka Rabbiin uumee bulchiinsa Rabbii jala jiru kun aalama insiidhaa ka ilmaan Aadam kanaafi aalama jinnii ka Aadam dura jiruufi aalama maleekaati. Rabbii isaan irraa jaalatu maleekaa Rabbiiti. Mootiin aalama kana sadeen uumee addunyaa tanaa fi akhiraa tanattis ifumaa eegaa aalamni kun hundi dhabama ta'e ifii jiraatu kun duraanuu mootummaa Rabbii tanaa namaatu gadi ilaale malee Rabbiin waan hin dandeenye hin qabu. Mee dhiyoo tana Filistiin, Gazaa dhawanii akkana dirreessanii ijoollee fi dhalaa hawaasa biyya sanii hunda akkas godhan jechuudha. Ay duniuma tana irrattuu zaalimni lafa badaamee mee nama zallamu akka zaalima akhiraa qofaa hin eegganne Rabbiin laalime. Warra Israa'eel jara kana harka nama biraatiin Rabbiin irraa kabaleef muslimuma keessan beeke nuti muslima jee Rabbiin nu yaame muslimni tokkuma kana keessaan Rabbiin aqidaalni adda addaa taatu malee muslimni tokkuma wanni ilaalamu. Awicha gartee ijoollee san akkas godhan san ajaa'iba godhee magaalaa isaanii sanis akkatti tura godhe jechuudha. Biyya jijjiire. Kanarraa maal beektamee yaa gabricha Rabbii, yaa gabritti Rabbii olaantummaan nama fedheetu hin hafu. Rabbi watilka ayyaamu nudawwiluhaa bayna naasi. Kanaafuu yaa nama olaantummaa qabdu, olaantummaa teetiin nama miidhin, olaantummaa tee qabattee koo mootummaan tee hin deemneetti haqa malee murteessin. Guyyaa tokko guyyaa isa san asii fuudhee ati qaadii ati waa murteessu kana himatamaa godhee isa himatamaa arrasi bira dhufe kana qaadii godhuun dhufuu jiraata. Dubbii Rabbii tana laalaatu haqaan murteessi. Tokkummaadhaan gamaa fi gamana laali yogguu dubbattus dubbadhu. Hoggaa dubbattu
haasonni kiyya kun madaalani haasamuun kaasu wanni inni balleessu hoo maali? wanni inni tolchu hoo maali? diin keessattii fi siyaasaa keessatti hoo hawaasummaa keessatti hoo maal balleessaa? keessaa warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan kanan baanaa beeka har'a muhaadiraan ta'u warra sooshaal miidiyaati. warrichi gubbaa jirtan kun akkanuma baatanii dubbachuun alaa adda baafadhaa waan dubbattaniis dubbadhaa. saniifuu olaantummaan tawara rabbi gabbaruuti. Allahu akbar jigameen hojii. Allahu akbar. olaantummaan tawara rabbiin tokko jeeti. tanaafuu Israa'el kan amantii keessatti rabbiin maqaa nama tokkootiin yaamee mire maqaa nabiyyallaahi Yaaqub alayhi salaam. yaa banii Israa'el eeguu jabar yaalumaa Yaaqub jechuudha. duuba amma warri dhufanii rabbiin quraana keessatti dubbatee bifa siyaasaatiin ol ta'insa guddaadha ol ta'uu teessan jeen kunoo kami ammallee rabbiin lafarraa isin balleessu ta'a. duuba buleeyyan kiyya kabajamtoota guddaa fi xiqqaanis rabbi biratti tokkuma. hayni kun kanamaatii miti karabbiiti. hayni karabbii ta'uu laali kara nama kanaatis hin laalin kara kanaatis hin laalin. hayni kanamaatii miti hogguu bakka haqaa dhayte haqa qofa laali nama tokko jala butamuuf irraa dhiisi. hogguu namni tokko si himate waan namni jeelikkitti dhageeffadhu himatamaa saniis fidi. himataa fi himatamaa wal bira kaayi. jecha gamaa fi gamanaa kana laali. haasoo gamaa gamana dhageeffadhu. waan isaan kana keessaa si mul'atetti haqa rabbii gara inni deemutti murteessi malee karaa nama tokkotti akka murteessineen sii dhaamu. tanaafuu boleeyyan kiyya kabajamtoota alhamdulillaahi rabbil aalamiin gaajaraa dakkan dakkaa godheeti nutis akka gartee itti gammannee jirra. bar adawwii rabbii haa dhaawamtu qaba bakka hundatti. adawwii rabbii fi rasuulaa alayhi salaatu wasalaam haa dhaawamtu bakka hundatti jennee jirra. boo du'aayii godha. olaantummaan tawarra haqaati. warri baaxilaa gadi. warri olaantummaa rabbiitiin deemu ol ka'a. tanaafuu haqa qofa jala yaa. hayni maalii fi maali hadiisaa fi quraana. wanni takka yogguu isin dhufte hadiisaa fi quraanaan madaala. yoo beekumsa hadiisaa fi quraana san hin qabne sheekotii jira, ulamaa jira, muftii jira jechuudha. tanaafuu akkasitti waa'ee gaaffii deebii shari'aatis gara muftii deebisaa. akkasitti namuu bifa isaan malte bakka isaan akka isaan maltetti kaa'uu gaariidha jechuudha. tanaafuu boleeyyan keenya kabajamoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa duniyaa tanarra ibaadaaf nu fide waan taateef abbaan fedhe rabbii kana wallaalee akka fedhetti yoo baxiraanillee booda haruma rabbii deebi'uu jiraata qabaa rabbii jalaan bahu jechuudha. tanaafuu Israa'eliifuu nageen banne Ameerikaafis waa baduu hin teessu. isinis ka idduu tana jirtan ka afaan kiyya kana beeytan ka keessaa'uu aangoo qabdan ka olaantummaa qabdan olaantummaan ta rabbiiti jechaa rabbii fi ol ilaalaa akka gabroottan rabbiitti. hayyoonnis akka rabbii waa tolchuudhaaf addunyaa tanarratti isin uumeetti bifa tolaatiin waa tolchaa akka yaataniin dhaamsa gama keessan dabarsa. hawaasa har tokko dhiibaadhaa gara rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isa malee mootummaan
mootummaan guddoon isaan malte ta'isaati olaantummaan tiyyatuun akkanatti naftu jettee nama miskiinaas gargaaraadhaa bifa namaatti gaditti iflaalaadhaa aangoon teetillee naa ol si fuutu akkas ta'e gaaf tokko Umar ibn Abdulaziz jedhanii taabi'a namni sun nama aangoo guddoo harkate akka ajaa'ibaatti aangoo isaarraa yaadda jechuudha. Aangoon tun nama yaaddaysituu hibar daanyummaan tun hoo akka gootuun beekne si yaaddaysiti dhiiroo haqa mureetiin haqa malee mureetiin rabbiin itti naqabamoo dhiiroo aangoo tana keessatti kami Umar ibn Abdulaziz osoo aangoon irra qorraan numa huqqate jedhan warri gartee rabbiitu nu ol jira nuti rabbii gaditti aangoo qabnaa beeku akkas ture. Kanaafuu siyaasaa keessattii fi hawaasummaa keessattii fi diin keessattis bakkuma rabbiin isin kaaya hunda keessatti rabbi sodaadha. Rabbiin kaa dhiiga ilmaan Filistiinuu lafatti hin dhiisine. Atis yoo gartee nama miite miskiinni yoo rabbitti si ol zallamamaan gartee yoo rabbitti ol si kanne rabbiin duniyaa tana irratti sirraa kafala waan taateef yoo haqaan murteessite immoo aangoon teetis itti fuftii akkasumatti ajriin ati rabbii jecha waan san daleeyde illeen jannata keessatti ol si kaa'amti. Waan daleeyden ammaas namaaf jecha osoo hin taane rabbii ol ta'eerraa galata barbaadaadhaa akkasitti dalagaa. Maa nama walitti araarsuu hin taane nama lama hoololee waliif fiduun bifa waliif fiddee walitti araarsuun bifa haqaatiin yoo yogguu ati niyattu rabbumaaf jecha niyatte rabbiin ajrii guddoo si katabeeti aangoon teetis itti fufti. Yoo kara nam tokkoo deemtee kara gartee kaanii dhiibte kaanichi dhiibte amma fakkeenyaaf namni ammaan tanaafaan oguu jaarsaa fi jaartii wal lolan jaartiin ni aarte irraa ala gabba ifaa jeeti achumaa jaartiinis waan biraa bartee waan biraa eeguun juga akka adawwiitti ilaaltee haasawaa biraa faa barsiisan akka nu sunis hundi hin barbaadan yoo harummaa san oowwatti guban jedhan waan oowwa gubaniitu fayyaa beekadha. Gubanni takka oowwitu isin dhufte oowwatti oowwitu fixa hin tursinaa. Tursiisuu dhabuu oguu deemtan rabbiif jecha deemu yoggaa ammoo hayni tokko isiniif gale rabbiif jecha murteessu akkasni isin irratti haa jiraatu. Allahu akbar Allahu akbar olaantummaan ta'u warra rabbi gabbaruuti adawwiin rabbii fi rasuulaa ni cabti olaantummaan hadiisaa fi quraanaa itti fufti. Obboleeyyan keenya du'aa isinii godheetiin dhaabagaa isin irra beekee waa gorsa kan isin hin gorsine anumaa dhufteeti du'aan isinii godha isinillee du'aa inaa godha komantii jala barreessa kajechi kun gaariidhaa miti maal nu dhufta juufi kajechi kun gaariidhaa baga dhufta juu komantii jala katabaan isin hin jaa du'aa aamin jaa komantiidhaan boo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حاجة مراد كيسن ربي يعبد ولا أنتم ما تيسر ربي نافد ورا والجلاياتكم مخادوين جفت ربي ناقد وكوسطان كيسن سنيا هافي تفقوا سنيا هاديات Aboonis qinteessan samii jiraattu isinii gataa buutu dachi jiraattu illee rabbi isinii ol haa baasu fagoo jiraattu isinii haa dhiyeessu isinii dhiyaannaan illee rabbi isinii haa laaffisu yoo isinii xiqqaatte isinii haa heddummeessu heddummaannaan barakaa keessa isinii haa kaayu warra hogguu dalagu rabbiif jecha dalagu rabbi isin haa godhu warra duniyaa fi aakiraa keessatti milkii gattame rabbi isin haa godhu waan dhageeffattaniif galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.